Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo magaalaa Gondar keessatti ajjeechaa musliimota irratti raawwatameef qabeenyaa manca'eef kanneen itti gaafataman mootummaan murtiitti akka dhiyeessu gumiin amantii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Gumiin sun kaleessa ibsa baaseen waaltaaleen amantii biyya keessa jiran barbaachisummaa waliin jiraachuu akka barsiisan illee yaadachiiseera. Pireezidaantiin gumii dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa Sheek Saayid Mohaammed kaleessa rooyitersiif akka ibsanitti Gondar keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne waliin walitti bu'iinsa uumameen amantoonni musliimaa 20 ta'an ajjeefamaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale magaalaa Gondar keessatti kanneen ajjeechaawwan kana raawwatan mootummaan murtiitti ni dhiyeessa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibba Itiyoophiyaa godina Koonsoo waliin waldaangessu aanaa addaa Daraashii jedhamu keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan Izeemaan murtiin haqaa akka kennamu gaafatee jira. Aanaalee hollaa lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame taansee humni addaa naannoo sanaa ajjeefamuu kanneen ijaan argan VOA'f himaniiru. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti namoonni hidhatan kanneen naannoo sana keessaa tuuristoota biyya alaa ukkaamsanii butan. Komishinarri poolisii naannoo uummattoota kibbaa Alamaayyoo Maammoo VOA'f akka himanitti tuuristoonni lammiiwwan Hindii daangaa godina Koonsoof aanaa addaa Daraashii irratti qabamanii turan gadhiisamaniiru jedhan. Komishinarichi akka jedhanitti tuuristoonni kun eebila 26 bara 2022 guyyaadhuma ukkaamsamanii butaman gadhiisaman. Innaa duulli tuuristoota kana gadhiisisuu geggeeffametti miseensi humna addaa tokko ajjeefamuullee ibsaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen isaan waliin imalanii turanillee gadhiisamuun ibsamee jira. Jineevaa keessatti marii sadarkaa olaanaa dhimma hongee Afrikaa irratti geggeessameen Yuunaayitid Isteets doolaara miliyoona 200 ol itti dabalaa naannoo gaanfa Afrikaaf akka kennitu beeksiftee jirti. Deeggarsi kunis hongee hamaa ilaalchisee fedhii namoomaaf deebii kennuu baqattootaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an akkasumas kanneen naannoo walitti bu'iinsa keessa jiran gargaaruuf oola. Erga yeroo bajataa bara 2022 qabee Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf oolu doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 61 gumaachitee jirti. Deeggarsi uummata Ameerikaa kun michoonni sadarkaa addunyaa nyaata madaalamaa dhiyeessuu, tajaajila eegumsa fayyaa, dhiyeessii bishaan qulqulluu, qulqullina naannoo eegsisuu, walumaa gala jireenya namaa deeggaruu dabalateef dhiyeessii bishaan qulqulluu, qulqullina naannoo eegsisuu, walumaa gala jireenya namaa deeggaruu dabalateef fedhii namoomaa naannoo sanaa guutuuf akka ta'u dubbii himaan ministirii imaalaa Need Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Gareen eegumsa naannoo Kabiriteen tokko waraanni naannoo Tigraay bosona dhabamsiisaa jira jechuudhaan akeekkachiisee jira. Boba'aa argachuu akkasumas gargaarsi naannoo sana dhaqqabu murtaa'aa ta'uu isaatiin dhalattoonni Tigraay mukkeen akka muran dirqisiise. Hanqinni nyaataa naannoo sanaa duruu namoota qarqara beelaan ga'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Gabaasi dhaaba bu'aaf hin hojjenne garee walitti bu'iinsaaf qilleensa naannoo to'atu kan Biriteen keessa maadheffate akka jedhutti waraanniif hanqinni gargaarsaa Tigraay keessaa qilleensa naannoo dhiibbaa kaa'uudhaan lammiiwwan Tigraayin kurna hedduu ittaanuuf rakkoo keessa buusuuf deemaa jedhee jira. Mukkeetiin oomisha midhaanii akkasumas kunuunsa biyyootiif qooda olaanaa qabu. Henry Schultz barreessaa gabaasa sanaaf London keessaa hayyuu saayinsii dhimma beeladaaleeti. Sababaa walitti bu'iinsaatiin bosonni sababa lamaaf manca'a. One is the breakdown of environmental governance. So for instance, if in a war zone protected areas are no longer effectively protected. Tokkoffaan bulchiinsi eegumsa naannoo diigamuu isaati. Fakkeenyaaf naannoo waraanni keessa jiru keessatti bakki eegamaa ture eegumsa waan dhabuuf namoonni seenanii biqiltuuwwan mancaasuu danda'u. Fedhiin investimentii alaa dabalaa waan dhufeefis bosonni manca'uufillee sababaa ta'a jedhan. Shoolta akka jedhanitti malli gaariin ittiin bosona manca'uun dhaabatu walitti bu'iinsa dhabamsiisuudhaani. Garuu sanayyuu ta'ee miidhaan qilleensa naannoorra ga'u jijjiiruuf kurnaawwan fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay kanneen naga eegdota tokkummaa mootummootaa keessa turan Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo waraanaan butute Tigraay irraa kanneen ta'an humnoonni naga eegdotaa Itiyoophiyaa Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuun gara biyya ofiitti deebi'uu diduu isaaniitiin garee riphee lolaan ololli irratti oofamaa jira jechuudhaan ministeerri ittisaa beeksisee jira. Naannoo daangaa falmisiisaa abeetti bobba'anii kanneen turan humnoonni naga eegdota tokkummaa mootummootaa Tigraay irraa ta'an 500 nageenya keenyaaf sodaanna jechuudhaan kaartuum keessatti dahata siyaasaa gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen TPLF humnootii naga eegdotaa Tigraay yoo biyyatti deebi'an
hidhaatti naqamu jechuun oduu kijibaa facaase jechuudhaan qeeqe. Humnoonni kun hangi tokko biyyatti deebi'uu kadidan sodaa TPLF'if malee biyya isaanii jibbanii miti jedha. Haa ta'u malee nageenya eegdonni lammiiwwan Tigraay aangawaa gameessi tokko kanneen deebi'an kabroon Itoophiyaa keessatti hidhamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jechuu isaanii dhaabbata oduu AFP'f himanii jiru. Dhaabbati teeknooloojii guddichi Google waaltaasaa kan guddina oomisha teeknooloojii jalqabaa Afrikaa keessatti qabanu yoo ta'u maadheensaa Naayiroobii ta'uuf ka jiru ta'uu ibsee jira. Dhaabbati kutaa Yuunaayitid Isteetsi Kaalifoorniyaa keessa maadheffate kun karoorri isaa waggoota taanan keessa $1 biliyoona investii gochuudha. Google kan Afrikaa keessatti fayyadamni isaa guddataa adeeme hojii marsariitii bara 2030tti uummata miliyoona 300 ga'a jedhamee eegamurraa qooda guddaa qabaachuu fedha. Charles Murtiyoo Googletti dhimmootii mootummoota uffee Saharaa gad jiraniif itti gaafatamaa dhimmootii imaammata uummataati. Investimentiin kun damee teeknooloojii Afrikaaf carraa hedduu uumaa jedhaniiru. The product development center is going to be one that works to create transformative products and services for people right here on the continent. Waaltaan guddina oomisha teeknooloojii namootaan ardii kana keessa jiranii fi jijjiirama oomishaawwanii kan uumu akkasumas addunyaa hafeefis oomishaawwan kan uumuudha. Kanaaf labsiin torban darbe waa'ee haala mindeessuu namootaan waaltaa kana keessa hojjetanii reefuu jalqabaa jiraachuu isaati. Kunis kan akka hoogganaa dhimma oomishaa, dizaayineroota, qorattootaa fi injineerotaati. Kuni hojii hojjechuuf jirru kan jalqabaati. Kaampaniin teeknooloojii sadarkaa addunyaa ergamni isaa ragaa addunyaa sadarkaa addunyaan ga'u akkasumas lammiiwwan Afrikaaf ka ta'u guddina oomisha teeknooloojii uumuuf jecha jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine AC Energy Raashaarra uggurra akka kaa'amu akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deeggarsa waraanaa dinagdeef gargaarsa namoomaa ennaa gaafataa jiranitti pirezidaantiin Ukraine Volodimiir Zeleniskii muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kamisa har'aa mariif affeeranii jiran. Guutarees ennaa Ukrainiin dhaqqabanitti ergaa Tiwiitarii barreessaniin waraanni battala akkuma dafee xumurameen Ukraine Raashaaf addunyaaf gaarii ta'aa jedhan. Guutarees jalqaba torban kanaa pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif ministirii dhimma alaa Sergey Lavrov waliin marii geggeessan keessatti dhimmootiin haammataman deeggarsa namoomaa babal'isuu akkasumas lammiiwwan nagaa godinaalee waraanaa keessaa baasuu ka jedhu of keessaa qaba. Gama biraatiin gorsaan pirezidaantii Ukraine Maayikaayiloo Podoolii industirii enerjii Raashaar uggurri kaa'amuun yeroo isaatti ni ta'a jedhan. Hoogganoonni addunyaaf hayyoonni dhimmootii siyaasaaf imaammata alaa kabajaa dubartii ministirii dhimma alaa duraanii kan Ameerikaaf ijoollummaatti biyya Awurooppaa waraanaan raafamaa turte irraa dhufan Albraayitiin kabajaan yaadataa jiran. Pirezidaanti Joo Baayideniif pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaa kan Albraayit mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii dippiloomatii gameettii akka ta'an filatan Biil Kilintaniin dabalatee uummanni 1,400 milkaa'ina isaanii akkasumas kabajaan isaanii yaadachuuf mana sagadaa Waashingtan Naashinaal Kaateediraal jedhamutti wal ga'anii jiran. Freedom endures against all odds in the face of every aggressor because there are always those who will fight for that freedom. Bilisummaan fuula cunqursitootaatti danqalee hundarraa aanee ni jiraata. Yeroo hundaa kanneen bilisummaaf lola waan jiraniif deemsi bilisummaa jaarraa 20ffaa fi 21ffaa Maadiliin Koorbel Albraayit caalaa gootan qabu ture. Albraayit umurii isaanii waggaa 84tti dhibee kaansariin dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqotan. Du'a isaaniif gaddatti dhaga'ame naannoo addunyaarraa ergaan ergamaa ka jiru yoo ta'u intalli isaanii harmeen keenya imala biyya dhaloota isaanii Chekoslovaakiyaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti jiru takkaa hin irraanfanne jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Galatoomituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa malli nu wajjiniin tura. Naannoo Somaaleetti bokkaan waan ganna lamaa fi walitti aanee hin roobnee fi namoonni miliyoonii 3 olii gargaarsaa fedhu.
Obbo Mustafee Mahammed Umari pirezidaantiin naannichaa qibxata darbe kana ambaasaadder Tireesii Aan Jaakobsan simatanii dhibee hongee kanaan jiraattonni naannichaa akka miidhamaa jiran dubbataniiru gargaarsis immoo akka barbaachisu dubbataniiru. Ambaasaadder Tireesiinis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa dabalataa dhiyeessaa akka jirtu himaniiru. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba. Adde Alimaa Hardiyyesuuf erga buufata qubattootaa dhiyeenya magaalaa Godee biratti argamu kanatti baqatanii ji'i muraasi darbeera. Haati daa'imman 10 kun gargaarsa argachuuf miilaan deemsa karaa 10 deemanii akka as ga'an himu. Duraan loon 30 qaban ture amma martuun irraa du'an re'eenis harreenis ittiin qodaa olii gadi geeffannullee akkasuma amma harka duwwaatti hafeera. Kaleessallee yoo bokkaan asitti nutti roobu waan itti dhiyeessinu dhabne bokkaan nu reebe waan na barbaachisullee kan ittiin bitadhu hin qabu. Kunoo kana keessa jirra. Adde Aliimaan kan keessa jiraatan buufatni kun Hiigloo jedhama. Bakka garaagaraatii sababa hongeetiin warri horiin harkaa dhume harka duwwaa hafe as keessatti gargaaramu. Dhaabbileen namoomaa akka jedhanitti as Hiigloo kana keessatti qofaa namoota 10,000tti siqanii fi gargaarsi midhaan nyaataa dhiyaataa jira. Warri as jiraatu garuu gargaarsi kennamu kun diqqaadha jechaan komata. Qibxata darbe kana hojii raawwachiistuun imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee ambaasaadder Tireesii Aan Jaakobsan pirezidaantii naannichaa Mustafaa Umar waliin hongee wal qabatee naannoo Godee haala jiru daawwatanii jiru. We are very pleased to have Ambassador here. Welcome to Somali region. We are looking forward for more collaboration. We are also very grateful for the support the government of the United States has provided to Ethiopia. Akkas jedhu pirezidaantii Mustafaan ambaasaadder asitti argamuu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Baga nagaan gara naannoo Somaalee dhuftan nutis isin waliin tumsuuf qophiidha. Dabalataan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yeroo rakkootti biyya keenyaaf waan birmatee fi galateeffachuun barbaada. Keessumaa warra hongeen miidhame gargaaruun dhaabbanni gargaarsaa USAID michuu keenyadha yeroo rakkoo kana keessatti. Egaris gargaarsa akkasii warra fedhuun akka nuuf ga'uu fi waliin tumsinaa jechuun dubbatan. Obbo Mustafaan hongeen kun waggaa 40 keessatti isa badaa ta'uu himanii kanaanis namni miiliyoona 3 ol gargaarsa midhaan nyaataa akka fedhu darbees horiin manaa miiliyoona 1 ol du'us ifoomsan. Dabalaniis mootummaan adoo dhaabbilee gargaarsaa daayaspooraa fi jiraattota waliin sirnaan hin hojjenne rakkoo hamaatu nu mudata ture jedhan. Amma kanas naannochatti bokkaan roobuu aansuusi raagi jiru bokkaan ga'aan akka hin jirre waan dheeroo fi gargaarsi kun itti fufuu qaba jedhan. Ambaasaadder Tireesiinis akkas jechuun dubbatan. We understand the overall need for this year to address the drought is some $550 million, only half of which is currently funded. Barana warra hongeen miidhee utubuuf doolaara miliyoona 500 miliyoona 50tu barbaachisa. Kana keessaa walakkaa qofaatu argame. Yuunaayitid Isteetsi warra kanaaf gargaarsa dhiyeessu keessatti biyyi shoora jalqabaa bahaa jirtu. Bara 2022 qofaa gargaarsa doolaara miliyoona 13 kaleessa Jeenevaatti ifa taasifame dabalatee doolaara miliyoona 100 miliyoona 10 bifa gargaarsaan kennameera. Har'as kan as jiru walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabnu kan yeroo dheeraa sana agarsiisuu fi Itoophiyaa keessa namoota jiran mara kan gargaarsa fedhan ni gargaarra. Fedhii guddina misooma isaaniis ni utubna. Ambaasaadder ibsa isaanii boodas jiraattota sababa hongeen buqqa'anii naannoo Godee buufata Hiigloo jedhamu keessa qubatanii jiran daawwatanii waliin mari'atanii jiran. Yeroo kanas jiraattonni hanqina gargaarsa midhaan nyaataa akka qaban itti himatanii jiran. Ambaasaadder Tireesiinis biyyi isaanii biyyoota kaan waliin ta'uudhaan rakkoo isaanii furuuf itti jirti deebii jedhu kennaniifii jiran. Darbanis karaa UNICEF gargaarsa daa'immaniif Hiigloo keessatti taasifamaa jiru gargaarsa mootummaa Ameerikaa karaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa dhiyeessa midhaan nyaataa miidhamtootaaf dhiyaataa jiruu fi hospitaala Godeetti akkaataa itti daa'imman nyaata dhabuun hubaman gargaaraman daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii boodas tuuta gaazexeessitootaaf kan dubbatan ambaasaadder Tireesiin hanqina midhaan nyaataa kibba bahaa Itoophiyaatti mudataa jiru jedhanii fi tumsi dabalataa ni barbaachisaa jedhan. Claire Neville Itoophiyaatti dubbiimtuu dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaati. WFP aims to support 3.5 million people in Ethiopia who are affected by the drought. And this is only possible due to the generous support of the US
and many of our other donors. WFP'n kibba bahaa Itoophiyaatti namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhu jedhaman kan miliyoona 3.5 ol ta'an gargaaruuf itti jira. Kanas taasisaa jiru humna mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif biyyoottan kaaniini. Keessattuu yeroo rakkoo kana Ameerikaan dhaabbanni WFP namoota gargaarsa fedhaniif qaqqabu taasisuu ishee waan guddaadha. Kunis warra hongeen miidheef dhaqqabuuf akka humna dandammatan taasisuufis nu dandeessisa. Ta'us amma gargaarsa qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 40 oliitu hanqata. Kun jechuun itti fufnee namoota kana gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf hawaasi addunyaa nu tumsuu qaba. Adam Schmid Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa dhaabbata gargaarsa misoomaa kan United States USAID'dha. Hanqina maallaqa gargaarsaa eerame ilaalchisee akkas jedha. We're continuing to stress the need, and that's particularly part of this visit, to understand directly. Gargaarsa hatattamaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Karoorri daawwannaa kanaas rakkoo warri hongeen rukutame kun keessa jiran daawwachuudha. Akka ambaasaaddarri jedhanittis hongeen lammiilee Itoophiyaa miidhaa jiru kun xiyyeeffannoo addaa barbaachisaa jechuun dubbata. Mr. Schmid hanqinni maallaqa gargaarsaa kun kora gumaachitootaa dhufu irratti akka irratti mari'atamus eeree jira. Ambaasaadar Tireesii fi tuutii isaanii daawwannaa isaanii xumuranii kaleessa Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Godee naannoo Somaaleerraa. Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti walitti bu'iinsaa fi walwaraansa tureen kan ka'e daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi miiliyoonii 1 ta'anii talaallii argachuu akka hin dandeenyee fi kan jalqabanis immoo addaan kutuu isaanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Yeroo ammaa aanaalee tokko keessattis dhukkubni gifiraa waan nu mul'achaa jiruu fi duula talaallii biyyoolessaa jalqabuudhaaf akka deemu ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Itoophiyaatti sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 fi isaa gad ta'e talaallii argachuu qaban osoo hin argatin kan hafan lakkoofsaan gara miiliyoona 1 olii akka ta'an ministeerri fayyaa ibsee jira. Kanaafis naannolee waraana keessa turanii fi gareen hidhattootaa keessa socho'an keessatti bakkeewwan haalli nageenyaa fooyyeera jedhametti bifa duulaatiin daa'imman kanneen biraan talaallii kana qaqqabsiisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan obbo Yohaannis Laaqaw daayirektarri itti aanaa daayirektoreetii fayyaa haadholiif daa'immanii fi qindeessaan sagantaa talaallii akka biyya keenyaatti rakkooleen mudatan jiru. Waraanni, hongeen, buqqaatiin uummataa rakkooleen uuman waliin gahinsa tajaajila fayyaa irratti miidhaa geessanii jiru. Tajaajila fayyaa keessaa inni rakkoo hamaaf saaxilame tokko sagantaa talaalliiti. Meeshaaleen talaalliin keessa tursiifaman hedduminaan sababa waraanaatiin barbadaa'anii jiru. Kanaaf torbee talaallii kanaan naannoo miidhamni irra qaqqabe irratti daa'imman tajaajila talaallii hin arganne waan jiraniif carraa kana fayyadamuun akka duulaatti talaallii kana akka argataniif haala mijeessaa jirra. Kanaaf dursi meeshaalee talaalliin keessa tursiifamu kan barbadaa'anii suphisiisuu fi deebisanii tajaajilaaf oolchuu irratti hojjetamaa turee jira. Keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jirutti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, Affaarii fi Beenishaangul Gumuz keessatti bakkeewwan kanaan dura tajaajilli talaallii itti addaan citee ture amma bakka rakkoon nageenyaa kun fooyyeetti talaallii kana kennuuf qophiin taasifamaa jira. Talaalliin amma daa'imman kanneeniif kennamu kan weerara gifiraa ittisuu fi tajaajila fayyaa kanneen biroo yoo ta'u ammas bakka rakkoon nageenyaa hammaataa ta'etti haala barbaadamuun talaallii kana qaqqabsiisuun rakkisaa ta'us haala qabatamaa bakkeewwan kanneenii hordofuudhaan talaallichi kan kennamu ta'aa jiran obbo Yohaannis. አክቲቭ ጦርነት ያለበት ቦታ ላይ እንግዲህ ግብአትም ሰውን ባለሙያም አይደርስም። bakka ammallee rakkoon jiru qaqqabuun rakkisaadha. Meeshaas ta'e qorichaaf ogeessallee gara sanatti erguun rakkisaadha. Kanaaf hanga nagaan bu'utti eeguu qofadha. Garuu yeroo haalli nageenyaa fooyyee agarsiisutti battalumatti akka talaalliin kun kennamu gochuudha. Kanaaf ammoo ogeeyyiin qophaa'anii jiru. Bakkeewwan hidhattootni keessa socho'anittis haalli jiru rakkisaadha. Garuu yeroo mijataa eeguun ogeeyyiin talaallii kana kennan ni ba'u. Iddoo hidhattootni keessa jiran keessatti keessumaa bakkeewwan haala hammaataa keessa jiranitti hawaasni ammas tajaajila fayyaa kamiyyuu argachaa hin jiru. Garuu haala amma jiru naannoo Oromiyaa keessatti guyyaa tokko yoo walitti bu'iinsi jiraate guyyaa itti aanu nagaadha. Haala kana hordofaa talaallii kana kennaa turre ammas akkasumaan itti fufna. Bakkeewwan haalli nageenyaa fooyya'etti ammoo talaalliin kun akkuma tajaajila fayyaa kanneen biroo bifa qindaa'een akka kennamuuf hojjetamaa jira jechuunis obbo Yohaannis ibsanii jiru. ዘመቻ በማድረግ እናገኛቸዋለን ማለት ነው.
duula taasisuun ni arganna jechuudha. Kan biraas ammoo tajaajilli talaallii idilee akka deebi'u gochuudha. Kanaaf daa'imman talaallii hin fudhannee fi addaan kutan akka talaallii kana argatan taasisa. Inni sadaffaan ammoo garee fayyaa sosocho'anii tajaajila kennan warreen jedhamantu jira. Bakka buqqaatotni qubatanii jiranitti wiirtuu baqattootni itti qubatan hunda irra deemanii akka talaallii kennan ni godhama. Ministeerri fayyaa talaallii torban kanaa eegalee kennuun daa'imman miiliyoona 1 ol bira qaqqabuudhaaf akka karoorfate ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hayyee hordoftoota keenya kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena qophii fayyaati. Dhukkubni ootizim jedhamu maali? Baatiin keessa jirru kun baatiin ebilaa, baatiin waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsii fi dammaqinni adda addaa itti kennamudha. Dr. Biraanee Oljirraa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessa kan jiru waaltaa fayyaa hospitaala Seent Joosef keessa Doktara fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee ootizimii kanarratti Jaallannee Gammadaatii wajjin marii taasisaniiru garasitti darbina. Ijoollee tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddugaleessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durba irratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka 4 ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii persentii 10 hamma 20tti dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kana irratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen ootizim qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasa'uudha. Dhukkubichi maalidha? Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin argamne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaccination yookaan kittibaatii yookaan talaliin ootizimii ijoollee irratti akka hin finne saayinsiidhaan barameera. Karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadhaan bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaaf narvoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti narvooti kun walitti sussuuqamanii jijjiirama agarsiisaa. Rakkina tokko fidagaa. Rakkoo waliigaltee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasanii dubbachuudha. Ijoolleen kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu. Isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harka 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu waliigaltee hawaasummaa communication skills isa jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa taphachuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu,
ija namaa dhiyeessuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa ta'uu, aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naasisuu dhiisuu. Yookaan immoo sagalee xinnoon baay'ee isaan rifaasisuu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an? Baay'eensaa waggaa 2 hamma 3tti mul'ata. Garuu ijoolleen hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaasaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12tti kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14tti waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabu. Ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii bildeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jira jechuudha. Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaaddu? Inni kun abdii guddaayyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu, fayyuun hin danda'amu. Garuu dafee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. Dr. Biraanee Oljirraa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.